السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو سنين جرا نجفتوتا كبجمتوتا بيجي كي جلا ترجمتهم دكيسنو وكسنو نجفتنا بدي باي توكو قبنا أما كانوا سنتري بتشو بربان من إدارة كيسة درا وانتي أددا نرجع جروف كوميكين نمشوف وانا باني فندكيسنو وقت أمسك نروح فرتنا حتى تمان سنغافرنا سنين جرا كن أدو حتى تمان سنين جرا Ega naannoo Riyaaditti Suudi Arabiyaa keessatti kan qabamee jiru uummata kuma afurii wayi kan ta'u ega embaasiin Itoophiyaa sina wanni waamannee jedhanis waan fayyadaan jiranii yookiin immoo namni Itoophiyaa dhaabates wanti tokko wanti jiru hin jiru jechuudha. Inni gaama yoo ta'e lakkoofsa tokko nootu ga'a. Inni gaama yoo ta'e lakkoofsa tokko nootu ga'a. Baga nagaan dhuftee isiniin jedha. Hundi keessanuu yoo nagaame ta'e lakkoofsa tokko nu tuqa raqama tokko nu tuqa nagaame ta'e sheerii fi baayitiin dagatina ilmaan Oromoo bakka jirutti sabaaf sablammiin kamtu nu rakkachuuf jira cinqamchuuf jira sakraan adda addaa keessa galuu jira jechuudha cinqii adda addaa keessa galuu jira jechuudha maaliif kan nu barbaanne siyaasa biraatiif miti jechuudha siyaasa wayii taphachuu osoo hin baane nutis lammii Itoophiyaa waan taaneef karuma biyya keenya akka nagaan deebinu barbaanna waan ta'eef dhaamsa hatattabaanuu gootanii akka ajandaatti gootanii amma torbee kana keessa kara biyyaa akka nu deebistan dhaamsa kiyya isinitti madhaa amaanaa lammiidhaaf Oromoon Oromoof paartii kamuyyuu sabaaf sablammiin kamtunuu as keessatti rakkachuuf jira bakka kanatti bakka nu hidhamne duraanitti kan hidhamu bakka kana warra qadiyaa yookiin hashisha adda addaa fe'uutti hidhama malee heddee kanatti uummanni ijoollee hidhamu ture. Kanaafuu uummanni baay'een waan dadhabee jiruuf waan rakkatee jiruuf rakkoo uummataa kanaatiif akka dhaabbattu isiniin jedha. Lammiidhaaf jechuudha hundi keessanuu bakka dhageessanitti bakka viidiyoo kana argitanitti sheeriin fi baayitiin dagatinaa isiniin jedha. Dhumnee jirra baay'ee tokko miidhamnee jirra. Bakka namni hidhamutti hidhamnee hin jirru yookiin immoo nyaannis nurra hin jiru dhugaatiif isin qabnu. Uummanni Oromoo keessatti miidhaa dararaa adda addaa ga'u jira. Uummanni biyya keessa siyaasa taphata. Nu asitti waan nyaannu waan nu qabnu nuti immoo lammii Itoophiyaa waan taaneef Suudii yoo nu gaafanne mootummaa keessattuu isin jibbee jechuuf jira. Nu rakkanneef jirra waan ta'eef hundi keessanuu akka dhageessaniif sheerii fi baay'itiif laayikii akka hin dagandeessiniin jira obboleessa kiyya tokkoon affeeraa gama kootiin booda irratti walitti deebina hangasumaan an obboleessa kiyya isinii affeeraa dhiyaadhu. Haala jirra jirtu nagaa qabdanii akkamii fayyaa keessanii nuti bakki jirru kun mana hidha Riyaa Suudi Arabiyaa Riyaa keessa jirra bakka tokko kana keessatti falli nuuf godhuu dandeessan isin sheer waliif gootanii akka falli nuuf argamu jechuudha isin gaafannaa garatanii kabajaadhaan jechuudha nama mana hidhaa kana keessa ji'a 3 bakka tokko kana jirra nuti falli nuuf godhamaan jiru warra jiddaafaan jedhanii nuti warra Riyaa keessatti ji'a 3 bakka kana taa'u jirra jechuudha kanarratti namni biyya qabuu fi namni gartanii mootummaa qabu tokko hanga har'aatti miidhamu jechuun maaliif akka ta'e nuu dhibee jechuudha kanaaf isin wanni isin nu godhuu qabdan sheer waliif gootanii akka viidiyoon ta'e nattuni gartaniitiin meediyaarra olteetiin irratti marii kenna geessanii fala nuuf godhan isin gaafannaa jechuudha kabajaadhaan guutuu keessanuu nuti gartanii Oromoo qofa osoo hin taane Tigreenis Amaaranis guutuun isaanii as keessa jiranii as keessatti ji'a 3 as keessa jirra Ugunu galchaa jennu mootummaa keessantu isin didee nuun jedhan jechuudha bakki kun ammoo wanni isin galuu qabu Riyaad keessa jechuudha mana hidhaa Riyaad keessa kanaafuu isin walii galatti wanni nu gootan nuuf yaaduu keessanii waliif sheer gootanii viidiyoo tana akka gartanii qilleensa nu oolteetaniin waa hunda irratti yaada nuuf kennanii bakka kana atantamatti nu fe'anii gara biyya keenyaa galleetiin maatii keenya waliin makamnu isin gaafannaa jechuudha. Nutis carraa qabna akkuma namaatitti nama jechuudha namni erga nama ta'eef namummaan isaa kabajamuu qaba jechuudha mirgi isaa eeggamuu qaba jechuudha mirgi keenya nurraa sarbameetiin dalagaa teenyarraa nurraa fuudhaniitiin bakka takka mana keessaa ilma daa'ima fuudhanii ilma daa'ima mana gatanii ilmarraa ka qabantu jira ilmi daa'imti mana du'u jira jechuudha
daa'imti dhalatteetiin ji'a lama ta mana keessa qabamteetiin akkasii mana keessa taa'u jirtu. Kanaafuu jechuudha daa'imman tanaafis nuufis yooniin ka mootummaan keenya nuuf yaadu taate fala akka nuuf gootan isin gaafannaa jechuudha guutuun keessan kabajaadhaan yaa ilmaan Oromoo hundi keessanoo akkasumas ammas hiriyoonni keenya godanyoo inni warri wajjin jirru ijoolleen Tigreellee wajjin asii amma haa dubbatanii jechuudha waan dhimma jiranirra hundaa'u naase magro. أبرياد كبابي سربيت نركب تجارون محرون أرومن بحافشات أي غزيبلنا منهم زبال أنت يكون كخساو تبال يقول تأمر زيبلو لذي زمن كتوكب أكلات لذي نجر زي شير بمقبر حدا فتح قد قربنا بتعمينا الله ويكم حدا سبات بدقت لذي نجر زي تكاتاتو لغانا شير بمقبر نام زمن كتو أكل كتاب سحلنا الله ويكم لذي نزتشجروا سبات شير بمقبر ولا حنت زود لكم تساقم يلن شير نداقبركم تحاورنا أبزي زولو تقرواي أبزي زولو إتبقاوي بملو أبشقرن أمكران كم زولو بتعامي فتح زل اللي سب مخانو تحاورنا نلاوكم شير بمقار تحاورنا نمسكنكم شي أكم جرا جرتو فيا كيسني جرا قالت ربي أسينوه أكتي جرو قبنامي راكو كيس جرا يشولمان ورمون دي كينيا kuno akkuma beekamu mana hidhaa keessa jira. Manni hidhaa kana keessa baatii afuriif deemna jechuudha. Baatii afran kana keessatti qoonqoo nyaata gaarii nuun kennanii mukayyefa nutti bananii jechaadha akkanatti qorri lafaa nu fixaa jira. Gara kaaniin garteetiin bineensonni adda addaa uffata keenya keessa seenii akkanatti nu nyaachuu jira jechuudha. Kama dhugaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu mootummaa qabnaa mootummaan keenya garteetiin nu fayyadaan jiru. Mootummaa hin qabnu jechuudha. mootummaa osoo qabanne kanatti hin dararamnu yeroo garteetiin koronaan gartee baay'ate addunyaa kanarratti koronaan addunyaa kana burjaajessaa jiru jechaadha. Nu ammoo tiyyuu akkanatti walitti cuucamne kan maaksii hin qabne kan attoo afaan takka nu guganne jechuudha halkanatti wal keessa jira. Nuyi nagana baay'atu kun ammoo koronaa qabaanne qabachuu baanne hin beeknu jechuudha. Isinii galaami. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti share like subscribe godhaa agartee YouTube irra gadhiisaa viidiyoo kana. Dhugaa rabbii dhumnee jira qaamni keenya guutuun jechaan hin jiru. Cittoon nu fixxee miskiinummaan nu fixxe. Isinii galaami miskiinummaan nu fixxe jechuudha. Hin jireen nu fixxe. Gama dhugaa isinii nyaataa jechaadha. Kanaafiyyuu bakkuma jirtanitti walii dabarsaa ilmaan Oromoo. Akkasuma obboleessi keenyas akkuma inni dubbatetti waan akkan isinii hima maaliif nuti gartaniitiin yakka takkaan alatti ilma daa'ima keenyarraa nurraa guuraniitiin mana hidhaatiin nurraran jechuudha. Mirgi sabummaa nurraa fuudhameetiin hin jirraa jechuudha. Mirgi sabummaa kan nurraa fuudhame kana yooniin mootummaan keenya waan tokko dubbateetiin hin jedhe namummaadhaaf namni lammiin biraallee nu kabajuu danda'a jechuudha. Biyya qabna akka nama tokkootitti biyya caaltu biyya qabna nutis maaliif mootummaas qabna mootummaanis ni jira jechuudha. Maaliif akka callise hin beekne. Nutiin kun yooniin dhibee taate duutis biyyaan toltii jechuudha. Malee gartee biyya namaa keessatti akka duunuuf asaree du'uun feenu nuti. Bakka tokko kana keessatti dhibeen takka yooniin seente dhibeen takka yoo seenteetiin hin jette jechuudha. Dhibeen takka yoo seente dhibe saree duunaa jechuudha. Gartanii du'a saree duunaa jechuudha. Maaliif saree taana nuti namaami. Nama akka namaatiin nama gartanii erga qabamnee biyya keenyatti nu galchaneetiin dhibee keenya kana gartanii dhibee kana fuudhannee qooda biyya keenya keessatti waliin gartee qarqaarreetiin akkaataa itti dhibee kana jalaa baanu waluu gorsuu dandeenya jechuudha. Nuti nama beekadha akkuma nama tokkootitti. Kanaaf jettanii isin fala yooniin dandeessan taate meediyaarra akka viidiyoon kun nuuf oolu. Bakki jirru kun mana hidhaa Suudi Arabiyaa Riyaad keessa jedhamaa jechuudha. Kanaaf gartanii makaraja afur jechuudha tarii karjiitirra jirra. Kanaaf urgo qabamnee ji'a sadii jechuudha. Asitti hin jireenyu nyaattee namummaan keenya nurraa fuudhamee waan jirruuf akka fala nuuf gootan isin gaafannaa ilmaan Oromootis sabni keenya guutuun keessan share like waliif godha hundi keessanuu jechuudha. Viidiyoo tana isin gaafanna kabajaadha yaa ilmaan Oromoo hundi keessan nuuf yaada. Kanaaf gartanii maaliif nuti amma tokkoffaa kan dhagayame ilmoo daa'ima irraa qabamee jira. Ilmoo tana mana keessa gataniitiin nama daa'ima tana fuudheetiin karaa guddaa makiina irratti itti gadi baasanii deemjaniitiin ilmoo daa'ima ji'a lama karaa makiinaa gubbaatti irratti gataniitiin biraa deemaniitu jira jechuudha. Maaliif akkana taanaa jechuudha nuti. Yooniin ka garteetiin waa gartanii siyaasa biraatiif biyya kana dhufne ni dalagannaaf biyya kana dhufne.
erganii dalaganna jennee biyya kana dhufnee biyya keenya bakka dalagaa irra jirru irraa qabamneetiin hin jenne jechuudha gartaniitiin erga ammoo gartaniitiin kaniin bakka dalagaa keenya sarbamneetiin qabamneetiin hin jenne nuti gara biyya keenya galle maatii keenya walitti dabalamuu feenaa jechuudha maaliif korona yoo jiraate nuti dhibee takka yoon hin gartee taate biyyaan tolti duutis dhibeenis biyyaan tolti nuti himaaraa miti mush himaar nuti himaara nuun jedhaniin jechuudha maaliif magartanii lammiilee Paakistaanii Bangaalii Hindii guutuu isaanii mootummaan isaanii barbaadeetiin fuudheetiin gartanii nurraa yaas nuti hugguu itti gaddeemnee nuti maal taanee jennuun antum himaar jedhanii jechuun nuti himaaraa miti maaliif ilma banii aadami nama jechuudha mootummaan keessan ufittiin fuudhu jedhe dideetiin hin jira feetana keessa du'aa jedhan ka dhibame hakima geessutti hin jiran arra dhibeen takka yoon hin as keessa qabe nama 200 bakka kana jira namni 200 kun guutuun bakka takkatti yoon hin dhume nama mootummaan qabneef nama biyyan qabne jedhamna no kanaaf immoo gartanii isin akka nuuf laaltan jechuudha akka gartanii atantamatti gara biyya keenya galleetiin hin jennu gara gartaniitiin maatii keenyatti akka makamnu viidiyoo tana sheer waliif godha akka miidiyaarra nuuf oolu ilmaan oromoo seenaan isin gaafata nuti sidhumnus seenaan isin gaafata jechuudha waliif sheer gootanii akka miidiyaarra oolee viidiyoon kun gartaniitiin hin jedhu jechuudha isin gaafanna kabajaadhaan kanaaf yoo dhuguma quuqama ilmaan namaa namummaadhaaf gartanii oromummaadhaaf nutiin obboleessa keessanii jechuudha kaleema akka namaa isinii wajjin badhee jirra har'a immoo mana hidhaa jirra injireen nurra yaateetiin akkana incuu takkattiidhaan ji'a 3 taa'u jirra namni dhibame tokko dhibee kana gartaniitiin qoratameetiin mana hidhaa gayaan jiru nama amma qufaan fixu jira qufaan fixu jira namni qufa kuni dhibee maal akka ta'e namni qoratameetiin laalamaan jiru as keessatti dhibeen kun yoon hin qabe ilma namaa kana as keessatti dhumatee saabataa jechuudha maaliif akkana taana mootummaa qabnaami mootummaanis ni jiraami biyyas qabnaa jechuudha waan fedhe yoo ta'e nuti mootummaa keenya waliin makamneetiin gartanii gara biyya keenya galuu feenaa jechuudha kanaaf wanni garaa isin nyaatuu qabu tokko hundi keessanii waliif laaladha ammas gartanii namni amaariffaallee gartanii ijoolleen amaara wajjin ijoolleen turi ijoolleen amma gartanii warri amaara wajjin jirullee dubbatanii በአማርኛ አንሳውስ dhiifama nuuf godha xiqqoo nuuf turaati laakiin warra irra online irraan bayinaati ijoollee warra gartanii yaada fufuutanii ka warra amaaraa rakkoo fi namni bakka jirutti haa himatu uummata kanas asitti wal keessatti hidhameetiniin wanta jechuun jirra jechuudha yeroo dheeraa waliin turre kanaafuu yaada keenya kana sheer laayik godhaatii gartee miidiyaa gurguddaa biraan nu gaha akka qilleensarra nuuf oolu akka mootummaan keenya dhagayeetiin fala nuuf godhu nuti awwaalamnee jirraa awwaalamneetiin jirraa jechuudha mirga namummaa nurraa fuudhameetiin hin jira biyya Saudi Arabiyaa keessatti namni waa'ee keenyaa dubbataa jiru hin jiru waa'ee keenyaa dubbatamuu qaba rakkoo keessa jirra jechuudha rakkoo keenya kun furmaata argachuu qaba deema heedi betawto heedi baaki wadaza rakkoon keenya kun beekamuu qaba miidiyaarra ooluu qaba atattamatti furmaanni tokko nuuf dhiyaachuu qaba jechuudha baatii sadii yakka tokko malee hidhamneetiin mana hidhaa keessatti dararamu yakka tokko malee baatii sadii dararamu jirra jechuudha baatii sadii guutuu yakka tokko malee sababa garteetiin dhukkubni kun garteetiin babal'atee jira addunyaa kanarratti ni beektan jechuudha addunyaa kanarratti babal'atee jira nu ammootu dhukkuba kana keessatti dhukkubni kun osoo babal'atee akka jiru jecha wal keessatti garteetiin hin hacuucamne hafuura wal jala seennee hafuura walirraa fudhachaa kan gartee dhukkubni kun jiru eessaa akka dhufee hin beekamu dhukkubni kun nama alaa ol naqamu jira namni dhukkuba kana qabaatu seenuu danda'a jechuudha mana kana namni qufaan kun dhukkuba maalii dhukkuba normaala ta'e yookiin ammoo jechaadha qufaa garteetiin koronaa ta'e hin beekamu jiru namni yoo dhukkubee namni garteetiin nam takka garteetiin dhufee keessaa baasu jiru asii iddoo malee kanaafiyyuu atattamatti gartee miidiyaa gurguddaa irraa nu gahaa piliis ilmaan oromoo bakka jirtanitti jecha nuuf birmaddaa sagalee keenya qilleensarra nuuf oolchaa jechuudha dhiifama magara isaatiin deebisa yaadni keenya dabarfadhu ኦኬ እስኪ ለዚህ ህዝብ ለተቸገረ ሰው የሚመለከተው ሰው እንዲደርስልን ያው እዚህ ጋር ተቸግሮና ከፍቶት ያለ ሰው ያለ ቅያሬ ልብስ ያለ ምግብ ያለ ምናምን እንቅልፍ የሚተኛበት ላይ ፌሳል ላይ ነው የሚተኛው ሽንት ቤቱ ላይ እንዳለ ሰው ተኝቶበታል ስለዚህ ድሮስልን በእናታችሁ ኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ዜጎች ነን እንደ ዜጎች መጠን መብታችን ተጠብቆ የሚመለከተው አካል እንዲደርስልን
በጥብቅ እናስተሳስባለን። ስለዚህ ለተቸገረ ሰው ሼር በማለት እዚህ ውስጥ ያለ ችግር ራሱ ከምግብ ጀምሮ እስከ ብርድ ልብስ እስከ ቅማል ቅያሬ ልብስ ምንም የሌለው ሰው 3 ወር ሙሉ 3 ወር አንድ ዜጋ በአንዲት ሀገር ያለ ምንም ጥፋት 3 ወር አይታሰርም። ስለዚህ መብታችን ይከበር። ሀገራችን አግቡን። የሚመለከታችሁ ሰባት ጥሪ አድርጉልን። ለሚመለከተው ሰው አድርሱልን። ሼር በማለት ተባበሩን። ሼር ማለት ምንም ደቂቃ አይፈጅም። አንድ ደቂቃ መሃል አይጠይቃችሁም። ሼር በማለት የሚመለከተው አካል እንዲደርስብን ተባበሩን እንላችኋለንና እዚህ ያለው ምግብ ራሱ አንዲት ኩብዝ ወይም አንዲት ደረቅ ነገር በጠዋት በሰዓትም ያው እንደዚህ ተመለከተ ማታ ላይ ጭራስ ምግብ የሚባል አይመጣም። ጭራስ ብርድ ልብስ የሚባል 3 ወር ምንም ነገር የለው ሰው ፌስታል ውስጥ ነው የሚተኛው። ስለዚህ ድረሱልን። ለሚመለከተው ሰው ሼር በማድረግ የኢትዮጵያን የሚመለከተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲደርስልን ሼር በማለት ተባበሩን። akkasumas nuti dabalatan jirra nuti keessanuu wanni isinii galuu qabu nuti gartanii namaaf birmataa lammiif birmataa jechuudha. Kanaafuu falli isin nuuf godhuu qabdan gartanii isinis gartanii dhiifama wajjin keessummaa tokko isinii affeerra. Hangaasaa maa jeeta keessumaa saasuu haasa'ure hangaasaa maqaa isaa ta'u gadhiisisi kaanaasa amma shurbee jarras fixee jira qofa jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajolle keenya meekam jirtan nagaa fayyama. Nuyi gaanuma jirra. Maqaa keetirraa jalqabiiti biyya keetirraa jalqabi haasaa kee itti fufi. Alhamdulillah nuyi numa jirra akka jirrutu nama jiru gadi nama du'e ol walakkaa kana jirra. Ani maqaan kiyya Hindiris Zainuu jedhama. Hindiris Zainuu ayyee biikoo. Biyyatti walloo kamiseedha. Urgaa waan kana jenne baatii 3 fidheerra. Namni tokko wanjalii tokko malee baatii 3 hidhamuun mee ilaala boloyyen. Bakkeen nu ciifnu waraqaa gurraacha zubaalaa irra ciifna badhaaniyaa takka nama 3-4 uffanna. Waraqaa zubaalaa irra ciifna jechuudha. Waraqaa kana irra ciisna jechuudha. Isin galee? Kanaafuu badhaaniyaa takka nama 4 faayidamna. Zabana abbaa fi dhaleen irsaa fi niitiin wal baqatte keessatti walin nu oggoranii jiran. Walin nu oggoranii jiran. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu hajoollee keenya sheer walii godhaa nu bira dhaabbadha. Dhumiisi kanaa ol hin jiru. Qilleessa addunyaa tana jireenyaan dhabne isoo hin du'in. Urgaa qilleessa addunyaa agarree baatii 3 fidne. Baatii 3 fidne urgaa qilleessa addunyaa agarree. Wanni kun badii tokko hin qabnu. Dhugaa yoo dubbanne mutakallifummaadha waraqaa malee seeraan ala dhufuudha. Seeraan ala namni dhufe tokko yoo guddate bultii 15 darbuu hin qabu. Torban tokko darbuu hin qabu. Guddatu bultii 15. Namni kun wanjalii tokko malee si keessatti hidhamee wanni godhuun isaati mootummaa Itoophiyaa sila kana waan jennu qabnu san gara wanni taa'ee gara maataa udu'aanuu garaanuu kun waan dadhaben qabu udu'aanuu baateera kan akkas tajaajilsan. Wanni asirratti isin dhaammadhu ijoollee keenya sheer godhaa nu bira dhaabbadha sagalee nuu ta'a. Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa mana hidhaa. Tariiqa Kharjiirra jirra makara jaafu. Tariiqa Kharjiirra. Shumeessi tariiqa Kharjiirra jirra. Nuhi akkuma ilma namaatti dalagachuu dhufne namni tokko gaa qabame ni gala. Yoo sababii dhukkuba koronaa tahe mootummaan Itoophiyaa isoon ajajin ambaaseen isoon ajajin mootummaa Saudii naman qabu ajajanii naannu qaban nama tokko hin hanne naman ajjeefne wanjalii dalagne hin qabnu baatii 3 qadiyyaa yoo tahe nama wanjalii qabutti wasanama. Wanni kun nu bira dhaabbadhaa sagalee nuu tahaa akka jirrutti hin jirruu kinoo namni guutuun qufaadhaaf ni qufa'a. Hammaama ajaan nu fixxee mukayyafa akhiratti nu rabbananii qufaan akkasii namni gaa dhukkubsate yoo itti dubbanne nuun jetti jechuu mootummaan. Kalli walli yaa kalbis. Walli nuun jetti hayawaana jetti hayawaana mihnu insaana. Nu hin nama nu ilma namaati akka ilma namaati dalagachuu baane biyya keenya irraa gaaf baanu.
mirga lubbuun jiraachuu guutuu qabna. Mirga lubbuun jiraachuu biyya fedhe keessa guutuutti qabna. Biyya fedhe keessatti ardii tana waan rabbiin uumeef. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa qaama laallatu sagalee nu dabarsaa, sagalee nu tahaa, nu bira dhaabbadhaa. Yaa obboleeyyan keenya jiruutti hin jirru waa tokko hin dalagne shamiidii tokkoon ji'a 3 jirra laal. Uffata inni qabullee alaa ol hin naqamuuf. Ala ta'a jechuun uffanni ala ta'a shaantaan ummataadha. Aduun basabasiisu jira wanni keessatti gibbii keessa naqanii. Maalirra jira waa tokko waa sagalee dabarfannu hin qabnu jechuudha. Sagalee nuu taha. Qaami laallatu hatattamaan akka nu baasu. Waan akkasiitti siniin jedhaa galatooma. Galanni keen badin hangaasaa Ibrahim. Hayyega maayikii keenya nurkaa tokko jira uummanni kana dhiifama siniin jecha gabaabinumaan wanti nu tasgabbiidhaan uummata keenya hundaan akkasiin nu bira dhaabbattanu sheeriif invaayitii akka hin daganne siniin jedha warroota peejii guddaa qabanutti akka sheer nu gootan abdii qabna. Keessaan keessatti mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti baay'ee tokko dararamnee jirra. Dararaa cinqaa guddaa arginee jirra. Akka riyaaditti uummanni qabame nama 4,000 wayi namni koronaadha jedhanii shakkan qufaadhaan nama 150 minaaminii uuma kanaa jira. Kun gara biraati jechuudha. Dhukkuban qabnu nuti nu warri faasii godhamee jiru nu dhukkuban qabnu mootummaatis hin jibbee jennaan taa'u jirra. Eeyyamni mootummaatiin ala bakkeetti isin naquun qabnu yookiin isin ofirraa baasuu hin dandeenyu waan jedhameef hatta ujirra malee dhukuma qabaannee asin jirru. Akka dandeessanu akka dhageessanu akka sheeriin baatu nu gootanii kara beejiitti nu buttanu siniin jedha. Kanattanse yeroo tokko dhiifama warri koomenti irratti kaakaa jettan kolfaa miti wanni kun jinjanaa miti. Jinjanaa keessa baaneetiin jirra yaa guutuun keessanuu. Dhiifama warri kaakaa jettan if beekati kaakaa jaa bakka jirran. Nuti kun bakki teenneetiin hin haasa'u jirru eessa hogguu jenne mana hidhaa keessa malee har'a nutti hin kolfina mana hidhaa keessa teenneetiin nuuf birmadhaa inni malee haa kolfitanii miti. Kolfis hin fayyadu jechuudha. Gartanii nuti hundi kennaa'u kaleessa hogguu jirru dalaga mateen irra jirra mana keenya keessa jirra maatii ganneetiin biraa qabamneetiin mana hidhaa keessa jirraa jenna. Niitiin teenna kophatti hafteetiin gartanii bakka kana teessi ilmaan teenna daa'imman badhetti ganneetiin biraa deemne jechuudha. Kanaafuu kuni nama kofalsiisu. Kolfallee hin qabu. Waan kolfaatii miti wanni haasawaa jirru kun kanaaf isin wanni hundi isinitti isin garaa nyaatu qabaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jedha. Maqaan kiyya Amiyyoo Shamsaddiin jedhama. Baay'ee rakkachaatiin hin jirra jechuudha yeroo kana keessatti. Baay'ee rakkachaatiin hin jirra. Erga gaafa hidhamneeti baatii 3 guunnee jirra jechuudha. Wanti uffatan hin jiru nyaanni yoo nama dhufe galgala dhufa. Wallahi baay'ee rakkachaa jirra waan baay'ee gara nama nyaatudha isin ilmaan Oromoo jechuudha. Akkasumas Itoophiyaawii wanni taatan Oromoo qofa osoo hin ta'in as keessatti kan hidhamee jiru Itoophiyaawii guutuudha. Kanaafuu wanti isin gootan sheer waliif godhuu qofa jechuudha. Kanaafuu sheeriin akka nu bira dhaabbattan isin gaafannaa baay'ee